jireenya kee keessatti warri si qarqaaruu hin dandeenye rakkinni kan keetti himatin dadhabbii kan keetti himatin qaa kan keetti himatin laafin kan keetti himatin warri si qarqaaruu hin danda'u amma waan tokko si qarqaaran wanni warri si qarqaaru waan kan kee hadhagaani fuudhanii nam dhibii geessan yoo si qarqaaran maani wanni warri si qarqaarsun kanaafi dhib kan kee fula furmaati hin arganneefitti hin dubbatin nam furmaati irra arganneetti hin dubbatin kitaaba keessatti niitii tokko jira niitiin tunini adon dhalin turti Elishaan man isii bulee waan isiin hin qabne gaafate isiin ammoo waan cufin qabaatti ammoo gaazin namichi Elisha jala hojjetu isiin bita tak daa'imo hin arganne Elishaan isii gayyaame ganna irra waan gadhuufu as daa'im qabdaa daa'imi kaan isii dhalatee guddate guyyaa tokko abbaa waliin oobru dhaqe adoobru keessa jiru abbaan mataan na dhukkubaa jedhe innaan beeni galii jedheeni daa'imi kaan manaa galee siree gubbaa ciise du'ee ammoo isiin abbaan man hin jiru isiin namuwaati muca tokko abdi muca kallee kam gartee isiin jibbaatte waaqi kenneef waaqi waan sii kennullee marra ulfin nufiitiif sii kenne ka waaqi sii kenne mucaan maanta ammoo indui gaaf mucaan duu isiin akka namuwaat in arrifan in iyyin ollaan abbaan jen nareeban jen yookaan gar abbaallee nam hin ergin isiin mucaa dukaan maan tochiti manum keessan lakkifte ufi ammaan tangar nam waaqadhatti haleluuyaa jireenyi kan keerraati yoo ati ulfini labsite ulfinnumaa sirraata jireenyi keerraati yoo ati eebbi labsite eebbumaa sirraata jireenyi keerraati yoo ati naga labsite nagumaa sirraata jireenyi keerraati yoo ati fayyini labsite fayyinnaa siita hojjattu isii keessa tokko yaamte garnam waaqa Elisha nageesseten arre gubbaa yaabbatte maantaat inu taalti nami cufti fuul kee dhufe ati nagum utaalta nagum deem nami dhibillee fuul kee dhufe ati nagum deemta nagum deem garu mucaan isii du'eman jira ammoo isiin dumanaan lakkifte naga dubbachaa deemti ammoo isiin rakkoo manaan lakkifte naga dubbachaa deemti yoo atin adoo rakkoon jirtu ulfinni waaqa dubbatte ulfinni waaqa sun maanta rakkinni man kee jiru man keessa si baasa dhukkubman kee jiru man keessa si baasa haleluuyaa nagum deem gaaf isiin Elishaan baate akka mucaan du itti himtam akkan jechuun rakkinni si warri isiin qarqaarretti hin himne dhibisi warri si qarqaarutti in dandeenye to inim yoomillee jireenya kee keessatti warri si qarqaaruu hin dandeenye rakkinni kan keetti himatin dadhabbii kan keetti himatin qaa kan keetti himatin laafin kan keetti himatin warri si qarqaaruu hin danda'u amma waan tokko si qarqaaran wanni warri si qarqaaru waan kan kee hadhagaani fuudhanii nam dhibii geessan yoo si qarqaaran maani wanni warri si qarqaarsun kanaafi dhib kan kee fula furmaati hin arganneefitti hin dubbatin nam furmaati irra arganneetti hin dubbatin niitiin mucaan isii du'eman jira ammoo namedduu karaa fuulkee dhufee wagaafate isiin tokkollee itti himne ammoo nageenni badhaadha jedhe isiin hin beetti akka warri isii gaafa sun irraa furmaati tokkollee argachuu hin dandeenye yoo sila isiin itti himte warri cufti akkan jedhe niitii tokkooti ha mucaan irraa du'e reef manaan lakkifte akka maraataa hara guldeemtii wanni inni maraate deemte reeffa awwaalachuu malee deemtii jedhan maqaa waaqa ulfaatu akka warri isiin itti himatu abdii isiin kennin hin beektu jireenyi kee keessa guyyaatiin yoo garii wanamaatti himtu warri hedduu war habdii si kutachiisu warri hedduu war agatiin sila deemtuyyuu shanqisu warri hedduu warra fulaatiin dhaqqabu feetu akkatiin dhaqqabne maan sochu deemmaa kan kee gabaabse duuba si deebisu kanaaf niitiin sun maan taate Elishaan baatennaan isaatti himti in beetti akka furmaata achi argattu nam turtaa fula furmaati kan keen jirreetti rakkoo tanteen haasa'initi fula deebiin tanteen jirreetti gaafii tanteen kaasinii